akka aadaatti wantoota akka gabbaraa wanta akka takkaa jira wanni inni godhe ni jira. Godhame jira. Okay, sheeticha maqaan ni beektaa? Maali wanta jedhamu jira. Sheeticha maqaan ni beektaa ree? Qabee. Isa biraas deemu qaba sheeticha san biraa hodhuu qaba. Saka maktulummaa fudhatee. Laal lageeffadhu badhaasa waan isin abbaan caalii faallee ni beekan jedhu sheexalaan faallee ni beekan sheexaanii faallee Ustaz Abdul Qadir Rabbisa. Okay. Abdul Qadiri. Nee waa'ee haa. Lala, waan Waraqata tingkapin. Balasa waa'ee balasa ta'u jiraani waa dooba dhaabbilee sabuuta kanaa boorqaa. Obsa jara keenya. Warroonni ni fi aslii maarreetan ibsee fin jira abbaan barbaade namoonni irra guddaan warri garee shahaadaatiis karaa abdii malee dhimmi miiciyyoo tanaa akka ol bahee miidiyaa kanarra dubbatamuu keessaan duula guddaan irra banuu turan. Waan kana dhaabii jechuu turan hin dubbatinii dhiisii jechuu turan. An never hin dhiisu abbaa tokko sheekii miti sheekii shariifoo dhufe dhugaa cinaan dhaabbadha yeroo kamuu. Daa'ima waggaa 17 mana keessa galchanii sarraatanyaa mana kiyyaati jechuun never. Cunqursanii mana keessa reebanii ilmoo garaa baasu never. Kuni shariyaan teenyaas nuun hayyamtu eegeen tal takka ni haa godhatan seeraan bulchan yoon illee jaalanne ta'e nagayaan gallakkisan. Warra garee shaadaatii fi irra guddaa warra amantii warra biyya kan cufti na dura dhaabbachuu jiran gabaa keessaatiin dhugaan isinitti himan. No haa dhaabbatan dhaabu halaal laal dhagaye. Michoota na fi fardheetiin laal waan dhugaatiin isin himu jiran hawaasa keenya michoota na hojii dhaabbadhaa maatii michoo kanaatti hojii dhaabbadhaa gargaara waan rabbi isin laafte gargaara. Dhimma michoo kanaan hin dubbatu. Badhaasa asirra busaan kana waan tokko yaadata qaba. Mee hawwineetiin hin dubbataati mee heeraa kabajnu dura dhaabbatu badhaasa. Al tokko dubbatan fagoora jira waan ta'eef barbaadeen barbaadan dhagaa. Takka dubbadhaa. Takka kanarraa dubbadhaa. Michoo arsitti hajuu biraan jiran arsitti ittiin gad deebi'an. Ayyee badoo naaf guutan. Mot gorodoo kaantii wasarra no. Steven Sirreet. No. Larga warra labbajnu. hawwii gallakkisaa hawwii wayii kannuu beetiitii please ugguu dhaabbadhaa dhaabbadhaa. Wayii mirkaneeffachuu fadha akkaawuntii. Wayii ni bitaan hawwii naannoo way obsi hawwii itti fufi ani warra komantii waa bareechitu. Amma al tokko qofa naasee bu'aan buusaa bakka na dhaggeeffadhaa mucaan kuni mucaa biyya koodhaa jara kanan hin beekaa. Ijoollee isaanii diinii irratti rakkatanii abbaan isaanii kun nama hojii humnaa hojjetee akkasitti guddifateedha. Mucaan laayivii seensisu kun obboleessa kun irratti dhalateedha. Mucattiin kun mucaa ijoollee isaanii keessa immoo hundi ijoollee isaatii diinii irratti kan barsiifateedha. Ijoolleen kun nama wajjin guyyaa tokko ollaa wajjin lolallee hin beekanii mucaa miskiina waan tokko illee hin beekneedha. Mana as immoo gara Finfinnee asii furiidha immoo ijoolleen jiru kan keenya amma kan fiduu dandeenyu kan sirriitti beekan. Amma deengada deemnellee mana hidhaatti ilaallee turreessee furiidha. Kan sirriitti beekan illee way wajjin jiraachaa turan illee jiru achi ijoolleen nu gara buraayuu jiraanaa isaan furii jiraatu. Okay, waan godhu. Yoo namni akka carraa keessummaa shamarranii fudhatee dhufee abdiin isiin maal jedha isiin kun ana saraatenyaa kooti. Ulamoota nama meeqa beeka nama haasa warra darfaan hin beeku. Yoo wajjin naqanii saraatenyaatti beeku. Akka haadha manaatti nimni sumayyaa akkasii taphachaa ture. Mucaan kun mucaa waggaa 17 illee hin guutu turutti hiriyaa obboleessa koodha. Akkasumas obbo Saabir hiriyaa ziidooti mucaan xiqqoodha. Mucaan kun mana hidhaa umurii isee malee akkasii dararamaa jirti. Mucaan kun akka isheen baatuuf sagalee nuufataa uummata Oromoo. Mucaa diin masgida magaalaa gabaadhaaf noo qondaala garra gabaaf ijoolleen isaa ijoollee diinii irratti guddatanii guyyaa tokko nama wajjin wal lolanii hin beekanii. Kanaafiyyuu uummata Oromoo uummati musliimaa sagalee ta'aa fi mucaan kun mana hidhaa kanaa ba'uu qabdi. Kanumaan jala na buusa. Badhaasa. musliimaa fi kiristaanni hundinuu dubartiin nu bira dhaabbadha. Okay, badhaasa akkamati jirta nagaa keetii daqiiqaa xiqqoo ishee naa kennaa yaada koon ibsadhee gadi bu'aati. Yaada ibsadhee ta'u gargaarsa kan malee ammaa nuti yaada odoo hin taane gargaarsa barbaadna. Yaada kan jechuun fedhe namni hedduu yaada kan jechuun barbaada. Badhaasa koo. Waa mirkaneeffadha. Gargaarsi rakkoo hin qabu. Waan akkaawuntii irraa warra bijeetiin dhiisa. Yaada itti deebinaa amma haadhaa fi abbaa kana ijaaranii. Okay, Usmaan deeqa takkasiifin kan yaada waan kana deeggaru cimsu taanaan itti ulfaadhu badhaasaa koo hedduu naa yaada qofaa miti immoo gargaarsa illee ni goota beektu. Yaada nurra qaraatee deemuun hin ta'u. Rakkinaan qabu badhaasaa. Itti fufu.
Badhaasa anaafati I don't know yoo akkasitti na wallaalten beeku waan baay'ee waliin dabarsinee intinaa taanee biyya kana dhufnee isatti deebinaa waan jara kanarraa naasa'uu barbaadama. Ani ollaa jara kanaati nama biyyaati nama naannoo isaaniitiin. Egaa Sumayyaan haala kanaan qabamtee hidhamtee irraa kaasee jechuudha nama Sumayyaan magaalaa Finfinnee keessa wajjiniin jiraattu waan baay'een gaafadhee rakkinni mucaan kun irra gahaa ture isa amma haasa'amaa jiru olidha badhaasa. Baay'ee gadi fagoodha. Wanti amma nuti miidiyaa kana irratti haasa'uu hin dandeenye waan baay'ee jira jechuudha. Wanni Sumayyaan irra gahaa ture. Waliin nuu qaba nu barbaachisa waliin nuu sabasaba galatoom. Ayyeen kanuman jechuu barbaada. Waan mucaa kanaa yoo niitoorkiin isin danqee yoo rakkoo wayii isin mudatee naquunnamaa isin dhiyeessuu hin danda'a sa'aatima rakkoon niitoorkii mudattu jechuu kooti. Waan gargaarsaa badhaasa siin barreessa walitti haasofna badhaasa keessaa. Galatoom. Zulfaan fayyaa ta'e galatoom. Okay, hawaasa keenya warri abalu geessetan nama kana hunda wanna jeetin jira. Target namni irra guddaan isaanii warra garee gama lamaanu warri garee shaadaa warroota keessa kanaan duula kana narra banaa jiranidha. Dhimma kana dhiisi warra jaan jechuudha. Never dhugaa cinaa dhaabbadha yeroo makamu. Dhugaatu siifi rabbii kee jidduu kayroos. Dallaalummaa rabbiin dallaalummaan keenya sheeka dallaalessa jidduun keenya siifi rabbii kee jidduun banaa jira jechuudha. Rabbii karaa sanina late abbaa fadhe maan taane dhugaa cinaa dhaabbadha. Jarana wallaahi waan asirratti dubbachuun taane akkuma mucaan kun jee waan asirratti dubbachuun taane kan inni micoo sanarra dalagee jira. Tanaaf nuti wanni barbaachisnu maatii micoo kanaa gargaaruudha. Maaliif wanni gargaaruu barbaachise? Maatiin kun baadiyyaa Wallaggaa keessa jiran naannoo hawaasaa cinaa asii miti. Noolii ittiin deemee ilaalu hin qabu kanaatu mana hidhaa keessatti akkaan ittiin deebine na godhee jee. Michoon tan san gubbaan lala daa'im waggaa 17 guutu. Maatuma kanarraa galatoomi takkaan jenneeni kun rakkina isaati wantoota baay'ee jira maatii kana gargaara warroonni maatii kana gargaaruuf fedhii qabdan takka nuuf barreessa. Arsitti itti fufee arsitti maati yaada keef xumuradhu carraa bika biraa nama biraatiif kana arsitti ta'e. Afaanitti na qabdan yaani wallahi billa ummata kana niin gargaara birri Itoophiyaa kuma diidama ammata na dabarsaa kan rakkoon qabu wanillee osoo rakkadhe godhu akkasumaadha abbaatii jaa wanni an jechuu barbaade laal badhaasa. Namichi miqattii tana bakka bu'een isaa dhufe sun yoo dhufe giddii funyee qulqulluutti miqattiin birrii qarqaasa qofa osoo hin taane miqattiin ni baati. Galtee tokko lammaffaa yoo kanaan didanii mana yaalaa ka isaan gaafa lammataa fidaniitiin ilmoo irraa baasan tan ilmoo namaa baasuu yakkan nafse gadaayin abdii kana kasasanii fuula isaa kana hidhatisa darban jechuu yoo jedhi tulaan diddi. Garuu sheekotiin hundi hin beekti beekaa harka irra qaban malee isaan kanaan dinnaan mana yaalaa kan namni beektan dhaqaa xalayaa baasa hidhatti darbanii jechuudha isuma saniyyuu haa hidhamu illee. Meeqaan galchita amma akkaawuntii qabattee? Akkaawuntii ishiitu godhadde ani birri Itoophiyaa kuma 20 hin galchaaf. Okay, galchii fi risiida gubbaarraa na ergi. Risiida isarratti ergi. Risiida. Eeshi bakka tole ulfaadha rabbi simbiraa jiraatu. Ulfaadhu galatoomii isallee hidhatti darbuu hin feene.